akka miidiyaa kanarratti illee yaada kiyya kennadhu fi waan rabbiin please comment in boyna please warra comment in boyna please warra comment in boyna rabbi so ani maal jechuu barbaada ani baay'ee ustaaza kana bakka kana inni eegaan akka kiyyatti maalii fi namni tokko namni hunduu sadarkaa qaba bakka isa fakkaatu oola akkasumallee waan isa fakkaatu dalaga wanni bakka kanatti arguu hin barbaadu ijoollee social media ijoollee aadaa fi naamusa hin qabne akkasumallee waan amantaan kenna jecha dubbatanirra waan garagaraa irraa dubbatanirra naamusa hin qabne kanneen ustaaza kan arguu kiyyatti baay'ee tokko anillee aga tokko nama waan diinii beeku sanirraa laaleeti bakka kanatti bakka garagaraa kana ustaaza kan arguu kiyyatti baay'ee tokko natti hin tolu jechuudha. Namni tokko carraa akka tasaa argatee dubbataa garuu booda duubarra yoo laalu bakka garaagaraatii yoo argitu nama sadarkaan isaa guddaa ture diini rabbii qoma keessaa qabu nama barsiisu inni nuyyuu kun dubbate anis dhageeffataan ture waan hedduu akka inni waan hedduu dalagaa ture har'a ammoo yoo gaddeebi'e waan xiqqoodhaan uf jalaa balleessu garaan nyaatuu qaba obboleessa keenya waan ta'eef akkuma inni illee nama tokko karaa irraan badina jedhee bifa quraanaatiin illee akkasumallee hadiisaatiin waan garagaraatiin barsiisaa ture nullee akka obboleessa keenyaatitti bakki kun siif hin malu bakka kanan dhaabbatini bakka guddaa diinii isaatiif jaalanne malee ijoolleen hedduu asirra miidiyaa irratti waa ittiin himne hedduutu jira maaliif diinii isaa kana akka itti xaare itti beela'e itti dadhabe kana fidee akka dhoqqetti hin darbine ijoollee xixiqqoo gadaantu waliin dhufee yoo waan barbaadellee taate rakkatus namni kamuu ni rakkata hundinuu rakkataadha namni addunyaa kanarratti yoo dabarteef illee wanni isa rakkisu dhabamu jechuudha soo kanaafi an akka isaa yaadu tokkotti akka obboleessa kiyyaa tokkotti bakka diinii bakka siin malu akkuma obboleeyyan keenya hedduun dubbatanii bakka siin maluu miti rabbi siillee haala haffisu baay'ee si jaalanna si kabajaan illee gara kiyyaan akka nama diinii beekuu tokkotti illee qomaa diinii ati qabduu fi waan ati hojjetaa turteen si kabajaa garuu rabbi bakka kan kee ka duraanii ka bakka naamusaa bakka diinii rabbi irrallee yoo jecha takka dubbattirraa ajrii argattu deebii ijoollee kutoota miidiyaa kanarraa warroota kanneen walii warra giftaraa maalii fi warra rifeensa qullaa deeban kanarraa akka rabbiin ammarraa eegalee taphallee yoo taate waan barbaachisaallee yoo taate qarqaarsallee yoo taate kenna obboleessa kenna waan godhamee fi du'aayillee goonee fi rabbiin bakka isa fakkaatu bakka diinii bakka rabbii isaatii wal quba qabu bakka ummata gaarbeejii kanneen warroota tiktookaraa fi warra rifeensa qullaa warra haasofni isaanii qullaa warra akkanaa kana wajji akka geema kana waan amma waliigatti yonnaa jedhamu kana osoo argamuu baatee jedhee yaada ani okay galatoomi gerro galatooma fayyade ta maabiyan waan namni sinitti muqabu sinitti mee jira ta geema khayni barbaadu ya ustaz dubada okay waan dubbatan qabatan qoya asirratti waan dubbatu lallaaye okay Dala rakkoon qabu isin dubbadha. Okay, abshir. Mee takka naa dubbata dabar na obsa takka. Obboleessa kiyya Maamad Bayaan wanni bakka tanaan si ga'e karaa ganama harkaa qabdu san. Ati nama miidiyaati. Nama miidiyaa hoggaan siin jedhu waan miidiyaa kanarratti hawaasa kalmiirra si jaalachiisa ofii keetiif ofirratti hin beeytu. Ati ofirratti hin beeytu. Geema taphachuu fi naman fakkaanne wajjin geema taphachuu fi bakka adda addaa mul'achuu fi waan adda addaa jechuu fi kanaa miti wanni si beeksise. Wanni si beeksise wooma lama. Takka uumaa rabbitti si uume tana. Lama waan ganamaati harkaa qabdu san. Lammada
hoggaa miidiyaa hin fayyadamin siin jechuu kiyyaame fayyadamii ammoo maqaa maama bayaan jedhu kana tiifachuun sirra jira. Addunyaa waa hundamaan kennu waa baxaraanummaan duniyaa namaan kennitu obboleessa kee. Duniyaa wanni namaa kennu rabbumaan namaa kenna ni beeyta. Duuba ani wanni si hawwaa mana qorqorroo irra kaayyattee jaartii teetiif sargii godhu waan akkana kanaatiin waan guddoo si hawwu jira nuti. Ati immoo nama akkasii ta'uu si barbaachisa. Nama maqaa kee kana eeggatu, nama bakka gaarii irraa mul'atu, waan ganama barsiisaa turte sanitti nama deebu. Mee akkaataa itti miidiyaa kana dhufte matuma keetiif if gamaagame. Eessarraa kaatee eessa jirta amma? Namni muka bakka ol koree wallaaluun gaarii miti. Quraana Rabbii irraa kaatee bakka tana dhufte. Quraana Rabbii san barsiisu deebuu si barbaachisaa jechuudha. Arreefu siimeetiin jira. Yoo cabxees kana boodaati. Yoo haatellee kana booda. Akkan cabne waan hawaasni sirraa jaalatu dalagi. Waan qalbiin tee sirraa jaalatu. Atuu ni beekta waan qalbiin tee sirraa jaalatu. Waan qalbiin tee itti qaanfattu, waan qalbiin tee itti rifattu sanirraa fagaadhu. Waan akka maduraa sanirraa. Waa hundas as miidiyaa kanarra fiddee gannayxee akka namni ganamaa galgala ajandaa si godhatullee hin godhin obboleessa kee. Gartee? Welcome yaadannoo. Waan hunda asirra fiddee gannayxee taakka sani. Jimaa kanallee qamayii. Thank you. Jimaa kanallee qamayii garuu hoggaa qamaatu akka maama bayaan miidhutti hin qamayin. Yaa nu dadhayi odaa keenya saatii fayyadamna asumaanuu waan biraa waan daballuus ni qabna. Dhayeeti waan dhuyte. Ayyee dhiifama hanganumaa sinjaa galatamu dabaa. Fitadhu. Ayyee kana obboleessa keenya Thank you yaadannoo. kana booda aboo ani geema keessan duratti rabbii waan geema keessan sirraa hambisu sitti hakanuu sinjaa. Geemuma mati jettu kanaawu waan geema san duratti tana sirraa hambisee waan bakka duraan jirtu bakka qaraatii sanin rabbisi haa deebisu. Quraana gartee nama barsiiftu sanin rabbisi haa deebisu. Bilaashi barsiisi rabbii maallaqa bakka fidu rabbisitti haa fidu. Sibira jirraa si wajjin jirraa nun qaanyaysin. Nama hedduu tokko siin qaanyawaa si jecha miidiyaa kanarratti nama hedduu dubbannee nama hedduu dura dhaabbannee hoggaa waa balleessite nu hunda qalbiin teenyaan nu cabaa maatii keeti cabaa jaartii teeti qalbiin cabxii saahibban kee akka dabbaal akka murtii guutoo warra joollee asirratti jecha qabsoorra turteetu qalbiin isaanii caba. Tana hunda beekii waa hubadhu koomishiinara gartee ati galatoonfattu santu amma booda yoo ati waa balleessite qalbiin isaa caba. Ni beektaa akkas akka ta'e. Kana hunda beektee obboleessa kiyya karaa gaarii irra deemii duniyaaf jettee karaa irraa maqinii kabelleessite rabbii keetitti rabbii kee dhiifama gaafadhu rabbiin akka namaati miti. Nam tokkotti hin balleessine rabbii keetti balleessite qalbii teetti balleessite qor qalbiin kee ni miidhama. Saniifuu tana keessaa bahii nama tahiin siin ja'a jaartii teessanittillee maqaa godhii haadha abbaa keettillee gartee akka nagayaan qilleensa nagayaa keessa jiraatan godhiin siin ja'a ani dhaamsi kiyya hanganuma obboleessa kiyya galatoomaa dabalfa. Warri dhaamsaatis warri gorsaa irra caalaa immoo warri sallee pushuu jirtan galatoomaa. Maama biyaani. Jecha lama dubbaduu dabbal kiyya jecha lama qofa. Gorsa dabbal kiyya. Dabbal. Sida gautu nyiratuuf.
Qalliifamaa wajjin. Nuti mama ani faan naafi obsaa Yusuf tokko ni beekta obsaa Yusuf. Nama hin arrabsin hin haftu. Siriitti gootanii gurbaa biyyaa baaftanii waan muka raasistuu kana qaraasistan kana ittiin haftanii jennee namni egaa arrabsine beekta nuti innillee nu beeku. Yaa amma gorsini gaabara isaa miti anaa uummataan dhukkubseef gurbaan nama beeku. Jijjiirri waan fedhe. Nalage waan irraa dubbisan kaase atiisu maama baan kanarraa maal yaada qabda naan jettee na gaafannaan maama baan jaalala isaatii fi waa'ee quraanaa kana si kaase tanumaa fi yoo gorsa taatu nama gorsitanii akkasitti nuti umurii fi fayyaa fi rizqii kadhannaa fi haasawatti buba galatooma. Akkasi bareeda. Okay. Jara keenya amma